Haa hordoftoota kiyyaa har'a gara suuqaa deemaa jira. Meeshaa waan tokko tokko bituu fi jalqabarra hanga xumuraa na faana tura. Suuqii yaani gatiin isaa bareedaa. Suuqii wantoonni baay'een bakka tokkotti argamu jechuudha. Ani meeshaa yeroo gara biyyaa galuuf yaadu lafuma jala bita. Maaliif gizee galiinsaa ka'an sanitti bakka tokko waan barbaadde san bakka tokkoon argattu bakka tokkollee bituu hin dandeettu jechuudha. Lafuma jala xiqqeesseetiin hin bita. Amma kana deemnee suuqii geennee jirra. Suuqni isa kana fakkaata. Suuqa guddaadha jechuudha. Wantumti dhabamee hin jiru minxaafiin, birdilibsiin, bilbilli wanni dhabamee hin jiru wantoota bite hunda isinitti agarsiisaa. Ammaaf kaameeraa maalii waan hin qabneef malee yeroo meeshaa keessa seenee bituu waan hunda isinitti agarsiisa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala kee jalatti argamtan hundumti keessanuu welkaam ashama harka fuunee warroonni amantaa birallee baga jiraattanii hordoftoota kiyyaa warroonni jalqabarraa hanga mana faana turtan hedduunaaf galatoomaa. Laayikii ammallee hin dagatinaa, laayik shirii galan keessan dachaa haa ta'u. Alaaf biyya keessa hundi keessanooti guddaa nageenyi kiyya qilleensarraan faca'ee isin haa ga'u isiniin jedha. Warroonni haalota ta'anillee welkaam ani haa dhufu bagni kiyaan dhuftanii seenaa YouTube chaanala kanaaf maatii naaf ta'a. Subscribe, like, share gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa har'aa garam deemtaa jechuun keessanii nafuu suuqa deemee wantoota waan nama barbaachisu tokko tokko bitachuun dirqama. Baay'illee ofitti baay'isuu miti, akka duraanii sanii miti, dubbiin akka durii sanii hin jirtu jechuudha. Meeshaa dur kaargoon gatii bareedan namaa galchaa. Karaa xiyyaarratti meeshaa yeroo bitatan kiiloo 46 kiiloo 56 qabannee gallaa. Amma dubbiin achi hin jirtu jechuudha. Hanguma nuuf heeyyamamee muraasa qabannee gallaa. Haa ta'u yoo rabbiin nu laaffisee nu meeshaa kana baay'isuun amala kenna hin dhiifnu. Meeshaa baay'isna. Haa ta'u garuu amma giddimaan irraa of qabuu barbaachisa. Akkasii amma immoo erga suuqii dhaqee geessee deebinee booda jechuudha. Waan tokko tokko laalaa jirra. Asitti immoo iddoo baankiitii jechuudha. Baankii maallaqa baafannaa jechuudha. Kan dur harka qabannee finne wajjitti finne amma kan biraa baafannaa baankiidha. Akkasii baankii iddoo baankii dhaabneetiin maallaqa baafachuu fi geessiniin immoo guzoon itti fufaa. Waan viidiyoo akka isinitti hin dheeressinee fi waan bite hunda isaatu viidiyoo isiniif waraabaa jechuudha. Gaggabaabsee akkasii haala kanaan kun yeroo awwala deemnu waraabee jira jechuudha. Sagalee irraa saayilantii godhee maaliif sagalee makiinaa akka malee iyyaa bakka caacataan akka malee iyya jechuudha. Saniif saayilantii irraa godhee sagaleen xiratii yoo qabaatee das nama jedha jechuudha. Akkasii deemnee yeroo deemnu jechuudha. Akkasuma yeroo gara manaa yaanu iddoo bigaala awwala argitanii jirtanii kun yeroo awwala manaa baanutti jechuudha. Akkasuma yeroo deebinullee walumaan kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Wanni hunduuyyuu akka durii hin jirtu. Egaa hordoftoota kiyyaa waan barbaachisu maraa binnee geessinee jirra. Amma gara manaa deebi'aa jirra jechuudha. Kaameeraa maalii waan hin qabneef malee wantoota an bitaa jiru san hundaa isinitti argisiisaa ture. Ofumaa waraabaa jechuudha. Sanii fi viidiyoo waraabee waan bite hundaa isinitti argisiisa. Paartii 2 waan bite hundaa isinitti argisiisa. Amma viidiyoon isinii dheerataa jechuudha. Yoo amma viidiyoo waraabee amma meeshaa bitee isinii argisiise viidiyoon akka isinitti dheeressu hin barbaanne amma gara galeensaarra deemaa jirra jechuudha. Waan nu barbaachisu hundaa bitannee xumurree geessinee jirra. Guzoon gara manaa jechuudha. Baay'ee tokko akka malee caacataadha. Kanaaf sagalee kiyya irratti hidhee jira jechuudha. Iddoon naannoo suuqii naannoo kana gatiin isaa wannoon gatii bareedan jira jechuudha.
bakka biraa osoo taate wanni hundi riyaala 100, riyaala 50, riyaala 200 gatiin waan asitti baay'ee tokko bareeda jechuudha. Warroonni naannoo kana jirtan jechuudha. Gatii bareedan waan akka baladiyyaa jedhanii baladiyaan kun suuqota waan barbaachisu hundaa qabu. Waan barbaachisu hunda keessatti tokko achi deemanii bitachuu warra wayyaa jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaata viidiyoo biraatiin waliin bye bye.